Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam nagaa jirtu uummanni Oromoo warri amantaa Islaamaa hin hordofne illee nuuf kolchaa jedha. Nageenyi obbolummaa ka Oromummaa isin haa ga'u jedha. Akkuma beekamu torbaaniin keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan kun qeerroodha. Mee haala yeroo irratti waa'ee muummicha ministeeraa irraa gaafii tokko isa gaafachuudhaaf deema. Obsaan nu eeggadha. Mee maqaa keessan jalqaba nu ibsaati osoo gara gaafii keenyaatti ibsan. Galatoomaa maqaan kiyyaa Diinaraas jedhama. Gaafiin isin na gaafachuu barbaaddan waa'ee muummicha ministeeraa waan tureef mee maal faarra na gaafachuu barbaaddan? Mee waa'ee muummicha ministeeraa kun dhiiga qeerrootiin 4 kiiloo seenee qeerrootu masaraa kanarra seesisee imaanaa itti kennate. Mee imaanaa kana inni galmaan gahaa jira moo imaanaa kana mee haala kamiin itti deemaa miidhaa isaati moo faayidaa isaattu caalaa? Mee kanarraa nu haasa'a. Hayyee galatoomaadha. Dooktar Abiyyi wanni inni Oromoodhaaf hojjechaa jiru beektaa jalattiin duraanuu makmaasa kana akeekaan lafa nu keessi biifa makmaasaa goote maal jedhan Oromoo መግዛት ስትፈልጉ እያባበሉ ነው ኦሮሞ ጊዜ ገብሮንፈችው በርባደን ሶሶባቲ ያን ጀልቀምኒ ቸሃቤፍ ተማፉ ኤገ ኢኒ ማሰራ ኪሎ አፉር ኦልሴን ራይ ገሌ ኢሰ ኢብዱር ከኝ ሐሰን ኢራኻን ፉኛኒን ካን ጀቴ ኦሮሞ ኪሎ አፉር የገሴን ሃሮምሳ ከነረቲ ጓንታ ከወኒ ኢኒ ጎዳ ጅሩ ስርነ ሚኒሊክ ማና ጋፋ ኪሎ አፍር ኦልሴኔ ማሰራ ሞቱማ ከሰ ኦልሴን ማና ወጋዲ ደሚ ሰገል ጩፋታዬ ni ajawa ni qulqulleessina xareeneeti je qulqulleesse maal qulqulleessini beekta madaa dur ajaa dur duraan jirtu sirna dursan qulqulleessee bootaa taa'umsasaa namticha milli karma munaa anu irratti Oromoo harma ciree harka irraa ciree san fakkii isaa siidaa isaa handhuura magaalaa Finfinnee odaa muree tuffii Oromoodhaaf qabu qeerroof qabu keessaafuu dhiiga qeerrootiin siidaa Minilik dhaabe sadarkaa takkaffatti mana ganna 29 guutuu wali cufaa ta'e ni qulqulleessinaa jee footoo Minilikii fi dookumantarii Haayila Sillaaseeti qulqulleessaa jiraadni piikcharii masara mootummaa keessa iddoo adda addaa abaaboo dhaabee abaaboo aynaa fidhetti baandiraa Minilik suuraadhaan nu kaasee san nuuf tolchaa jira itti deebi'a isaanii miidhaan inni faayidaan inni bu'aa biyya tanaaf buutee jiru jechoota takka kana goona amata kanaaf akkana goona qeeroo guyyaa tokko galata namticha kana biraa galanni nuti hin qabne maal inni beekta qeeroo dhiiga lafee cabsitee lubbuu qaalii kannitee aarsaa guddaa kafaltee wayyaanee takka jilbiifachiistee asiin geessitanaaf guyyaa takka maalirra jirti faayidaan qeeroo tanaa buutuu qabu maali jee miidiyaattuu gabbee qeeroo galatoomaa jeen bi'a tuffiin inni qabu intala ajooytuu mana arbeegoo keessaa san afaan jallaa sanii mangaa jette san harka ol ka'ee dheef hawaasa guutuu wal ijjiisuudhaaf maaliif laleebaa girri machaal jee hattuudhaaf shororkaan ni taati bu'aan inni buusu jiru miidiyaatti as ba'ee akkana goona kaapitaala diinagdeen guddatu qabna namni qabsoon diinagdeedha jedha qabsoon diinagdee harka qullaas ni taati diinagdeedhaan fakkeenyaaf ilmaan Minilik fi ilmaan nafxanyaati Tigireetu diinagdee harkaa qaba hayyee kana bar jaarraa 29 jaarraa 150 guutuu nuti ni duuna qe'ee teenya irraa xiqqoo gizee mul'anne jenne ni harcaana maatii irraa facaana haanni ajjeesa ha olaantummaa seeraa cinaa dhaabbatee waa'ee seerattuun seenii olaantummaa seeraa dhaabbatee mirgaa hawaasatiin kabachiisa jee qeeruma ganna 4 guutuu jilbiifachiisee diina jilbiifachiisee harka qullaa dhaqaachaan masara kiiloo 4 naqee san irratti komaandi poost labsa kiyyaan kun olaantummaa seeraa kabachiisna jechuudha eenyu seera cabse eenyu harka dhaamuu qabuuf
qeeroo osoo ta'u ammoo diina irratti ilmaan diqaalaa diinaa oppiidiyuma amarri Tigreen bara nuti humaan hin goone bu'aa takka nuufi fidanii fidanillee hin beekan. Garuu ta'e harka qullaadhaan abbaa fide ka jilbifin namtichi isnaayifar qabu. Keenya immoo marxoo matan maratee basaasaan guyyaa kaan qarshiidhaan Tigreen iddoo ooftee ilma Oromoo cabsiisaa turte. Oppiidiyuma santu iddoo wal jijjiiraa rooteeshina. Abbaa seeraa ka qeeroo badii takka malee murtii irra murteessaa ture. Isa saniif kan Oromiyaa keessa jiru kan Shawaa jiru Harargee keessaa Harargee jiru ol baasaa ammallee dararuma sanirra jira. Fooleen Dirree Dhawaa keessatti gara gaaffii kiyyaatitti deebi'a. Akkuma beekamu guutuu Oromiyaa keessatti guutuu Oromiyaa keessaa fi naannolee Oromiyaa keessaa hiriirri akkuma jalqabaatitti deemaatiin hin jira. Fakkeenyaaf Wallaggaa keessatti hiriira jira. Dirree Dhawaa Arsii keessallee naannoo tokko keessa hiriira jira. Mee jijjiirama kanaa fi mee ka duraa san mee haala kamii ilaalta? Fakkeenyaaf karaa feesbuukiitiin illee ololli garaagaraa ka deemsifamu ONG ABO akkanatti rasaasaan fixan jaaniitiin karaa warroonni diinni jechuudha. Makkalaakayaan agaaziin ummanni barumsa hin qabne ummanni ABO'n ka ummata Oromootiif jedhee jaarraa hedduu bosona keessa dabarse osoo ilma ofii hin godhatin lubbuu jiruu ofii guutuu Oromummaadhaaf kenneetiniin ammallee doorsifameetiniin ajjeefamaatiniin jira. Inni immoo osoo afaaniin jaalala labsuu waan akkanaa kana dabarsaatiniin jira. Mee waa'ee kanarratti maal jettaa? Waa'ee kanarratti jalqabumaa beektaa namni eega takka muka jalaa ol koran malee gubbaarraa gadi hin koran. Maaliif jalqabuma gaafa masaraa kiiloo 4 seenu san dura qaama olaantummaa seeraa cabsee ilma Oromoo reebsisaa hidha guuraa kaan illaa fuusisaa hoddaa cidhaan irratti hidha waan inni hin balleessiniin murtii itti kennisiisaa ture. Isaan san seeratti dhiheessuudha qaba ture. Jalqaba irratti ammallee wanni deemaa jiru kan ilma Oromoo bifa jijjiiratee dhufe malee kan namtichuma ilma Oromoodha ilmaan nafxanyaatii wajjin qabsaawee isnaayifariin ilma Oromoo kaan ajjeesaa guyyaa tokko jimlaadhaan nam 200 fi horaarsa dira fixe. Calanqoorratti Harargee baarratti nam 46 guyyaa takkatti xayyaaraan balbalche. Baga itti isiniin gaheedha waraqaa xalayaa hirree fi horaarsa direetti. Guyyaa sanirraa eegalee ammallee sumsuma jijjiiraa ooluun ittoo meesuu buusaa hin tolchu. Rooteeshina kan ilma Oromoo cafeessisee ilaa irratti lubbuu nammeedhaa baase seeraaf osoo hin dhalaawin arraan tana namni tokko abbaan qabeenyaa tokko yoo ilma Oromoo tokko irratti hawaasa miidhaa qeeroo humna harkaan hin qabne kaapitaala harkaan hin qabne mirguma isaatiin falmadhe yoo hojii taate abbaa seeraatiif qeeroo san doorsisaa cafaqaa olaantummaa seeraa mana murtii keessatti fakkeenyaaf godina Harargee lixaa keessaa afuran godin hiyyeessi waan takka hin balleessin mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Miti jaan ragaa qabatamaa itti gaffoo aanaa mi'eessoo akkasii aanaa mi'eessoo keessaafuu bulchiinsa nama nuti fuula hin beeyin bara 2010 akka seensa irratti haaromsa kana galmaan geenye aangoo haaromsa ammaan tana mootummaan keenya harkaan qabate ilmi Oromoo ja'aniiti nama rooteeshina kan baddeessaa hara ciroo hara baddeessaa hara galamsoo ha ilma namticha ilma Oromoo doorsisaa dararaa kan biyyaa baasaa qabeenya ilma Oromoo saamsisaa ture cafaqaa ture ajjiisaa ture san isaan saniif aangoo ideeti shillimaata mana takkatti viillallee ilaa viillatti kannaafii ture. Nama Oromoo cafaqaa qeerroo irra deemaa hadhaa meeqa agarsiisaa ture. Isaan san dura jalqaba seera dhiheessee namni tokko maaliif hadhaa qeerroon dhandhamte abbichi qeerroo tumsiise maa ilma abbaa kiyyaan ta'an seeraaf dhiyaate daabboo miilaan jiisan san takka dhandhamuu qaba ture.
arra isaan san seera dhiyaachuu dhiisite harkaa dhahamu jiraaf. Abbootiin seeraa yoo abbootiin seeraa akkuma kabajamaan Jowaar Mahaammad abbaan keenya jeetti olaantummaa seeraa cinaa dhaabbadhaati seera kabachisiisaa jedhame. Mindaa irraan argannu wanta ka faayidaa irraan argannu garuu biyyattii eeguudhaaf wal qeequu fi waan jechuu osoo hin ta'in olaantummaa seeraa cinaa dhaabbannee seera bikka itti dabatti kun maaliif ta'a kana sirreessi ja'amaa jiraan. Abbootuma seeraa kanuma ilma Oromoo harka qullaa diina dura dhaabbatee irra deemaa ture san ganna 4 guutuu hidhaa dararaa ture isaanuma santu ammallee ummata abbootii qabeenya ilmaan nafxanyaa firii lama wajji saamaa jira hangammatti. Maaliif to'annoon jala hin godhamne? To'annoon isaan jala godhan gubbarraa qajeelfama gubbarraa gakkannaan jala kana maaliif hin buune? Jali karkarroo gurguddoo jira achi. Akkuma beekamu jijjiirama kana ka fide uummata Oromoo guutuu fi qeerroo fi qarreedha. Warroonni jijjiirama kana fidanii dhiiga ofiitti dhangalaasanii lafee ofiitti bobeessan kun haati takka guyyaa tokkotti ilma 2 ilma 3 dhabdeetiin hin jirti. Mee haadha ilmoo 2 3 dhabde kanaaf qarqaarsi godhame hin jira? Gaafii lammataa mooyyuu uummanni qabsoo Oromootiif jedhee jijjiirama kanaaf jedheeti hidhamee dararamee maakalaawii keessatti wanti guguddaan irra gahee hin jira. Lammata jijjiirama qeerroon fiddi kanaan mana hidhaa kana keessaallee baheetiin hin jira. Mee warroonni as keessaa bahe kun waan akkamii irra jira? Mee maal irra jira? Jalqaba mee ka haadha ilma 2 3 dhabde haadha Oromiyaa mee waa'ee kanarraallee nu dubbadha. Akkuma beekamutti galanni harreedha uleedha jedhama beektaa. Maaliif seete osoo garaan ijji keenya imimmaanii akka dheengaddatti tarkaanfannee bulla gadaa qabannee mataa qaqqabannee osoo hin ta'in ilmaan nafxanyaa basma qeerroo የሚባል ካሁን በኋላ የለም ያ ወሬ ሆዳቲ ፈርሾ ሰዓት ለመብተቴ አከለኩቲ ገለመ ሰዓት ለመገበውፋን ሃቲ ቄሮ ኢልማን ሲ ቢከለመ ገለክስቴ ለማ ቢከባኒ ለማን ይሽም ድሮታል ነምኒ ላሉ ጆ ኢሲቲ ላሉ ዲሲ namni garagaltee eenyu sirraa du'iyyin hin jiru ilaa ammatti kan jira joo gabbaasuudhaas akka fakkeenyatti Adam Diimaa ilmaan Adam Diimaa beelarra jira isa bichaa miti qabsaawwan biyya hundaa du'aa jira fakkeenya takkitti tanaan siniidhaamu jira hadaashaa hormee manni isii irra jigaadha dhiyoon tana horofaan itti walii qaqqabnee waan keessa keenyarraa qabnu isiisan utumu haa ta'u opiidiyoon ifiif biyya saamaa jirti qabeenyuma hanga saamaa jirtu tanaawu hanguma jiru kanaawu saamaa jirti abbootiin gara haa nyaatan gara haaromsa kana maaliif hin ceesisne ka irra ciisaa jiru jalqaba matara mootummaarraa tuffiin jirti eessaarraa qajeelfamii warri jalaa gaddee malee lammaffaarratti immoo gaafiin ta'e uummata makaalaa irraa hidhamee sababa qeerrootiin qabsoo qeerroon gooteen nuti gooniin obboleeyyan keenya qaqqaalii lubbuu lafee itti cabsanii asiin gaantana arraan tanammoo isaan san nama gallakkistaa bara gallakkistee immoo namni san ammoo waa takka ragaadhaan dhufa misa biyya keessa ragaan dhufa eenyuun dhufa namtichuma kursii taa'ee oogussan ummatuma jiraan duraan jalqaban nutti roorisaa umma guutuu Oromiyaa keessa roorisaa jiru san saanitti gad dhufa waraqaa qabatee haragaa qabu ragaa isaati Oromiyaa fi federaala irraa bara waraqaan sumudaan dhaamtee qaama ilaalchisu hunda bari abbootii aangoorra jirtan hin jenneen qaama ilaalchisu hunda khabarati barumsan naqaa deeggarsa barbaachisaa ta'u godhaaf ja'ameeti gad ergan isaan san dhufanii yoo gad hin teenye takka khadimbaara khadaangaa daangarra deemee daangaa beelawaa koshoroodhaan walirraa guura fakkeenyaaf akkuma Harargee lixaa aanaa bordoddee warri daangaa nuti nu daangeessu jechuudha bareeda diinarraa isaan san dhaqanii achitti halkan sa'a 9 sa'a 10 milishaa gabanoota keenyaa wajjin qabni achitti deeggaraa ture haaromsa kana hin gufachiisnu jijjiirama haaromsaa dhufe jechuudhaan
isaan san achii kaasanii gara biyya keessaa achi qajeelchanii ifi akka fedhan itti shanashanaa dhiiga ilma Oromoo buluud baankii godhatanii itti shanashanataa jiran. Akka fakkeenya dira dhoorraa ka'ee jira. Nafxanyaa monyaaleen hin jirtu. Nafxanyaa firii sadeen tana dhiisi tana gurra jalaa hin qabannu. Arrabarra kaa'achuun hin geessu. Uummanni opiidiyoon dullattiin boota wal jijjiirte malee qaama haaromsa kana fidee kiiloo 4 namticha kana isa naqi maqallee dhumu fedhu waan kanaanii fedhu waa jijjiiramu baatu nan galchu. Qeeroo wal dhaga'uun immoo bikka jirutti dirqama waan ta'eef dhaamsi keenya waliidhaam. Oromoon arra qeelinxoo irraa baate mee akka fakkeenyatti deeggarsa maalii isaa godhama namticha kanaa gallakkise gaa xaqalaa ministeerri jennu kanaa bar gallakkise waraqaa ragaatii wajjin tafoojii kijibaa san gallakkise isaan san barandaa bulaa jiran arra hamaatiin isaa duubaa du'ee jira hamaatiin isaa takka haadhaa fi abbaa keessaa tokko duraa du'ee jira harka qullaadha harka qalleeyyiidha isaan san eenyuutu huccuu takka itti hannaa jira habaratee dippiloomaa qabu hadigirii qabu qarshiin takka katti hannamaa jirtu hin jiru ilaalcha abaa'u qabdi ilaalcha shanee miti 50 haa ta'u oromoo eegateetti hacaakkaa jiru miti habiyya galeehu wanni takka godhamaa fi hin jiru habiyyaa doorsifamaa jira warra qabsaa'ota biyya keessaa ittiin qeeroo biyya keessaa saree somba dura darban takka akkam keessummeessituma wahii takka san godhaniiti akka inni dubbanne shat godhan hangammaa harkan kan inni jiru ni dubbataa ni dubbata arrallee biyyaaf qabsaa'ee miti garaa fi miti biyyaaf qabsaa'e ammoo ilma abbaan afaan oromoo dubbatuu hin dandeenye faatu ijoollee xixiqqoo waggaa 12 13 hin ga'in qeerroo yaani sanbasaasa ilma nafxanyaatii wajjin firii sadeenii wajjin biyya keessa bobbaa arra haaromsa kana gufachiisuudhaaf itti deemaa jiran. Haaromsi maaltu jirame wanni afaanii lallaba miidiyaa qilleensarra akkana ta'an kaapitaala diinagdeen kan nama diinagdee kana gufachiisu guutuun Oromiyaa akkana jira inni xaqalaa ministeerri baanan kun mee maal jijjiire akka fakkeenyatti waan takka mee haa gabboo kanaan dalagaa jiru siidaa mililik dhaabe odaa muree kana deeggarsi inni godhe guutuun qeeroodha ammoo ni riphne malee hin rafne arra booda ha'a. Asirratti mee karaa gaafii keenya ka xumuraatirra geennee jirra. Uummata keenya ka bahaa dhiyaatii fi uummata keenya ka Oromootii mee dhaamsa maalii qabda? Dhaamsa nuu qabdu. Dhaamsi ani qabu. Namni tokko beektaa laffaa ni laffaa haa laffa'u baga laffaani laffaatii teenya tanaaf kabajaa dhabniiti hanga irratti ittiin ziqqi gajjannee gammataa qaqqabannee jiraachaa jirra. Abbaa fi ni dura dhaabbannee haaromsuma gubbarratti afaaniin labsu kana gaditti ammoo too'ataan takka ammoo tiiksaan namu gahee mataa ofii qaba waan ta'eef kabajaan qeerroon maltu waan hin kennaminiif qeerroon garaa miti akkuma too'atatti takkaa tiiksatti haaromsa amma as deemu filmaata amma as deemu kanaaf namni ganna dhufu mana ijaaru amata itti qophaa'u akkuma Oromoon jettetti hirrafnu arra booda hirrafinaa ummata kanarratti harka seensas jaanii san hizbi qotoraa jaanii san lakkaa'umnu malee hammam taanii parsantaa miliyoona meeqa akka taanii if beeyneeti san booda filmaata keenya irratti achi fufu maaliifi alaabaadha nuti kaayyoon teenyaa fi akeekaa fi galiin keenya fiinxaa magaalaa handhuura magaalaa Finfinnee irratti bikka odaan irraa murame san irratti alaabaan baandiraan teenya nu dhaabbachuudha. Adda qoodamuu hin barbaannu. Ammoo akka dhaabbattus ifaa bilisatti abbootiin seeraati takkaffarratti waa'ee abbootii seerarraa yeroo birootii yoon yeroo arkadhe bal'inaan irraa haasoyna amma dhaamsiniin qeerootii yaadhamu. Wal dhagaa waliin qeeqina abbaan ana jee diqaalaatu wal qeeqabu ilmaan fincaallamaa san ilmaan garaadha ammas bitamaa bitamu abbaan fedhe haa nyaatu angurraayis kaayyoon qabnu fedhiin qabnu ammoo quuqama sabaa qabna waan ta'eef hirrafina dhaamsiniin isiniin qabu arraaf asumarratti isinii goolaba sa'annaa kan namte waan dhumtee jirtuuf bal'inaan walitti deebina marii bal'aadha woona gana yoom eegalte namootuu kutaa ifitti keessaafuu qeerroon baatan dhiyaa kan kaabaa kan kibbaa
nama isin jalaa dubbatu dhabdan miidiyaa irratti abbootii qabeenyaa tan Oromoo roorristu tayyees Oromoo roorristu talafa isarraa buqqaasuu barbaaddu san irratti akeekachiisa dhumaa bal'inaa waan qabdanii as gabbahaa lubbuu qaalii dabarsinee kanneen arraan tan ammoo wal qeequu fi wal waan jechuun waan hin jirre qaama badii qabu abaluu badii qaba jennee maqaa isaa dhooyne itti dubbachuu mirga qabna. Tanumaafuu sagantaa itti aanutti waa hanga walitti deebinutti nagayaan naa tura ilmaan Oromoo hundi keessan isiniin jaaladha nageetti.